jaarsi dadhaban jaarsi dadhabduun mana amantaa beetakirtaan dhaquu hin danda'an. Ijoolleen barattoonni mana timirtii beetii deemuu hin danda'an. Rakkina hamaarra jira. Ani qabalee ta'ee sassaba bakka ta'e waggaa ta'e dindina kana hin kaasine uduwwan kanaan dubbatin takka hafee hin beeku. Amma immoo waan inni dhaga'ee rabbi nu dhaga'ee marsi naa deebi'e barana. Marsi naa deebi'e jechuun kiyya kun ijaan agarre rabbi galannaa ga'u. Yeroo baay'ee iyyachaa turre. Gandattis mari'annee turre. Yeroo baay'ee qabamaa inni walaadii qaba. Yeroo ammaa garuu kun hojjetamuu isaatiif furmaata baay'ee nu taa'ee yaadna. Tokkoffaa konkolaataan tanaan dura asitti asfaaltii guddicha irratti tokko bichaa waan ta'eef moocaan daqiiqaa 30 dhaabbatee makiinaa madadaa dhaabbate. Baay'ee rakkoo ta'e. Magaalli bulchiisni magaalaa rakkannaan makiinicha harkisee kaasee makiinonni akka darban ta'ee jechuudha. Kun immoo yeroo baay'ee iyyachaa turre. Furmaata lammataa ta'a. Daandiin kun qabame wanni tokko dhalate furmaata lammataa ta'a inni yeroo baay'ee iyyachaa turre jechuudha. Haa ta'u malee yeroo isaa eeggate amma hojjetamuu isaatiif baay'ee itti gammannee irraa. Horiin gizee baay'ee horiin asitti beelanillee caccaban jiru. Haatotiin immoo bolloo kanatti seenanii keessaa baasne jira. Rabbumti nu eegee jechaadha. Magaalaa ogaan caammaa biraa keewwatanii okarana dhufan kophee biraa keewwatanii amma rabbi galannaa ga'u gaafiin uummata keenya gaafiin keenyas nu deebi'ee jira. Kun akkuma argitan nu hojjetamaa jira. Akka aanaa caffeetitti karoora bara kana keessatti qabataniitu hojjetan akka jiraataa tokkotti baay'een gammadee jira. Piroojeektiiwwan isaan hojjetan, diishiiwwan isaan hojjetan, giddugala gabaa isaan hojjetan, giddugala gabaa san keessatti daandiiwwan cirreechaa isaan hojjetan hoonan argu akka jiraataa tokkotti baay'een gammade. Naannoon kun dhoqqeedha dalaliidha. Dalalii sun immoo Waaqayyo galannaa ga'u guyyaa isaa eeggateeto deebiin nu deebi'ee jira. Hojii hojjetame kana keessatti yaada baay'ee qabna. Tanaan duras maaliif mukaan mootummaan amma kana hojjeteeti moti nu ofii keenya mukaan hojjenneerra. Amma immoo wanni nurraa barbaachisu gochuudha duubatti hin jennu jechaadha. Ingoonas gochaatis turre amma ta'e walitti guuraa turre ammas immoo wancaale gochuudha waan duubatti nu deebisu tokko hin qabu jechaadha. Maaliif ijoollee teenya taasiin barata warra keenyatu wannoo deema awwaalli keenyaas kana baay'ee rakkachaa turre isa kana furmaata argachuu keenyaaf itti gammannee wanta gaafatamne gochuudha duubatti hin jennu jechaadha. Kun kan dabarsine hin beekna. Raaree dhoqqee san hin beekna. Baadiyyaa keessa waan jiru nutti fakkaata. Kaartaa qabanne malee ibsaatiif malee baadiyyaa keessa jirra. Nutti fakkaata amma magaalaa keessa jirra. Kun daandii kiyya. Ijoolleen tiyya kan eegdu. Namni keenya kan eegu. Bu'uuraalee misoomaa hedduutu hojjetamaa jira. Inni kunis karaa lama hojjetamaa jira. Tokkoffaan baajetaa mootummaan ramadeen kan hojjetamaa jirudha. Inni biraa piroojeektoota hirmaannaa uummataa fi abbootii qabeenyatiin hojjetamanidha jechaadha. As keessatti piroojeektoota amma hojjechaa jirru keessaa haarofti yeroo ammaa kana almost garri piroojeektii 12 xumuramee jira. Piroojeektoonni kunis gosoota adda addaati kan inni qabu. Kobilii hin qabna, boolola yookiin diichii hin qabna, riqichoota gurguddaa 2 jira. Karaa biraatiin manni barumsa bu'uura boruu kan rakkoo bulchiinsa gaarii waggaa baay'ee ta'e aanaa meetarratti kan hojjetamaa jiru jira. Keessumattuu piroojeektoota buleeyyii akkuma dura kaasee 6 keessaa 4 xumuramee jira. Akkuma ilaalaa turtanii piroojeektoota haaraa keessaa yeroo ammaa kana kobilii 5 qabna, 5 xumurree jirra. Piroojeektoota boololaa yookiin diichii waggaa baay'eedhaaf rakkoo bulchiinsa gaarii ta'e komii hawaasaa ta'e gurguddaadha kan hojjechaa jirru. Inni illee xumuramee jira sadeensaa. Dabalataan riqichi tokko xumuramee jira, tokko immoo xumurarra jira waan ta'eef riqicha 2tu jira. Riqicha gurguddaa 2tu hojjetamaa jira. Inni illee xumuramee jira. Kan kanarraa nafe piroojeektoota muraasa kuunsaa immoo ji'a tokko booda tootaalii hundisaa hin xumurama waan ta'eef xumurameetis wal harkaa fuudhinsa kan godhame jira waan ta'eef fi abbootii qabeenyaatiin hojjetamaa jiru naannoo miliyoona 700tiin hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Waliigalatti piroojeektoonni kutaa magaalaa Sabbataa keessatti yeroo ammaa hojjetamaa jiru
kan baajata mootummaatii fi hirmaannaa uummataa dabalatee biliyoona 1.5 hojiin piroojeektii fi bu'uura misoomaa hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Bona awwaarrisaa akkuma daaraatti ol urkaa kanaaf awwaarrisaa mataarra nu aara gannammoo dhoqqee isaatiif akkatti deemnu hin qabnu tokko nu sirratee kan jedhuun yaada qaba. Ganna raareen jidduu kana jiru waan itti siqanii miti. Amma manneen asii gaafa ijaaruudhaa kaanu amma jilba keenya ga'utti dhoqqeen kan wannuun jedhee gama sanitti buusnee simintoo indagana gaariirra biraarratti moorarree ba'aadhaan kun asirraan ceehee asir gama kanatti fe'ama ture. Amma immoo egaa kan isa kana miti barreen gaddaatuma misoomni amma jidduu kanatti dhufee daandiin jidduu ba'e kuni innumti amma nu tajaajile amma waan ummata argee beeka. Raareessaa raaree biyyoo gurraachati waan akkanatti keessaa ba'amu miti. Garuu amma immoo lammaffaa dabalataan riqichi kun nu dhufuusaa mootummaadhaafis rabbiidhaaf galata guddaa qabna. Magaalaa Furiitti bara kana hojiilee bu'uuraalee misoomaa bal'aa qabannee hojjechaati kan jirru. Isaan keessaa piroojektota gara mootummaatiin piroojektota baajata mootummaatiin hojjetamaa jiran buleeyyii 5 fi akkasumas haaraa 24 kan nuti qabnu. Isaan kana keessaati piroojektonni 24 iyyuu hojiitti galanii sadarkaa gaariirra kan jiranii fi isaan keessaa immoo 15 xumuramanii tajaajila hawaasaatiif banaa ta'aati kan jiranii. Hojiin hojjechaa jirru kun hojii piroojeektii mootummaa qofa hin ta'in piroojeektii hirmaannaa hawaasaatiin hojii bal'aadha kan nuti hojjechaa jirru. 24 kun kan baajata mootummaatiin hojjetamudha. Kan baajata hirmaannaa uummataatiin garuu hojii piroojeektoota gurguddoo keessumaa kan yaadamuu dandeenye akka sadarkaa Shaggarittis kan fakkeenya ta'uu danda'u moodel kan ta'uu danda'u asfaaltii qofa naannoo kiiloomeetira 4.8 hojjennee hawaasaaf tajaajila banaa akka ta'u xumuramee tajaajila banaa ta'aa jira jechuudha. Haala saffisaan hojjetamaa jira. Waan guddaa argaa jira, jijjiirama guddaa argaa jirra. Kun immoo kana caalaa akka kaka'umsa godhatuuf uummannis hiree ofiitiin waan hojjetamuu qabu ofiisa irratti hirmaatee akka hojjetu isa godhaa jira. Mootummaa qofti waan tokko misoomsuu hin danda'u. Hundumti keenya irratti hirmaannee amma dandeettii keenyatiin yoo waan kana irratti itti tattaafanne malee wanti kubaasa misoomuu hin danda'u. Keessumaatti amma fakkeenyaaf piroojeektiin amma asitti agarru kun piroojeektiin magariisu kun bara kana kan kennamedha. Lootii 8 kan inni of keessaa qabu birrii qarshii miliyoona 227 hojjetamaa kan jiruu fi waldaalee 8 addaan qoodamee hojjetamaa kan jirudha jechuudha.